Naafi yoo gaafii na sana gaafattan isinii deebisa. Gaafii keessan jechuun osoo akkasiin taane jechuudha. Gaafiin barnu gaafiin gaafannaaf dibar guddoo. Dhageeffadhu. Awwala irratti jaalibsaan yoo namni isatti sumunii baase jedhe tokkofa irratti osoo isiin Sumaaleen ka'in birrii 25 torgameef takka jedhe. Jaalibsaa dhageeffadhu. Osoo isiin basaa bakka lasaan on ka'in birrii Itoophiyaa 25 ergameef takka jedhe. Achirraa kontaatti an haadha isii dubbisa. Haadha dubbisa, obboleessa dubbisa, yaada akkanaa qabnaa. Asiin jaajoo osoo asiin gad deemtee gara baaraa deemte warra gama beera akkatu jira ijoolleen gara dhumu jirti. Biyya san keessaa ol deebitu isin bira dhuftee waraqaa dhalootaa baafattee mattaawaqaa baafattee na bira Finfinnee dhuftee baasaboora baafna fi eega baasaboora baafnee booda immoo akka isin gubbanaan gara biyya biraa deemtunnee warra amansiifnee haati nu eebbiftee obboleessi nu eebbisee abiibi. Sigalee isii onnee gaafadhoo barbaadde. Obboleessi isii haati eebbi haadhaa ajaa'ibatti. Arbushiin isaa haadhaan gubba ol qabna jechuudha. Sanbira miidiyoo keessa intala boosiitu jira jechuudha. Intala boosiitu naannoo kana jira. Bani komantii. Bani saboona komantii cufini. Maa cufta? Itti fufa bani kaa komantii bani yaada namaa naffannaa. Yaa sigalee haadha dubbifnee haati rakkoo hin qabdu nuun jettee obboleessa isii irra bilbilee obboleessi waraqaa dhalootaa baasee fi eegasii immoo lammataa Harar galte birrii 8,000 Itoophiyaa ergee fi sigalee gaafa isheen dhufte illee ganaa baasaboora shokkaayii ka guyyaa 5 baasuu fi eega baafnee booda immoo yoo dandeenye nama ispoonsara itti barbaannee akkasiin gubbaa kana ala deemtuu barbaanneeti isii sarrakkinna keessaa baafne malee akkasiin jettan kana yookaan zimbiloo ariinee hin finne jechuudha. Haadhaaf abbaa isii amansiifne obboleen amansiifnee finne jechuudha. Kanaa ol wanni biraa maaltu badeetuun maaltu maal ta'e gaafa dhufte hoo hin dhammeessi jirti. Intala haboo isii finnee intala haboo isiitti wajji waa nyaachifnee obaafnee bakka isiin barbaadde kununullee wal bira dura walii hin beeniyyuu namoota akka galle jechuudha. Bira finnee wajji waa nyaatiin dhuganii akka gaarii jirti ijoontu maal taate nuti uffata hoo barbaannellee uffata illee qaali uffata aadaa isaan garteemi birrii Itoophiyaa 8,000 finneefi qaalidha jechuudha. Akkaataan nu wala sitti madaalatu tan akka waan namni namaa bakka hin qabne wayiitti waan jettaniifin kana isii goo tokko faratti yoo rakkina qabdee isaa rakkattuudha. Achiin gad deemtee baara abdii fi si afaanittiin qabamee dubbii. Dubbii si afaanittiin qabaa dhiifama dhageeffadhu. Miciyyoon tuni biyya alaa ka deemu deemtu Dubaay moo Kaayiroodha moo Suudi Arabiyaadha moo Ameerika moo Kanaada deemu deemti wanni baaftan ibsan. Biyyoota Arabaa deemti Kanaadaa maal beektu? Arabaa biyya Arabaa filatee haa deemtu. Wayi Dubaay. Koy Ahmad diga Ahmad ati waan mormitu ni qabdi abdi diga Ahmad ati abdi Ahmad reefu maal jedhu? Ani wanti jedhe akkuma isiniin jedhe bar abdii kunooti abdii jechuun cululleedha innu cululleedha 2018 bara 2000 fi afaan oromoo waa'ee cululleedhiiti abdi maallaqa keenyatti baafne jedhe reefu dhalaan arargee fi nu barbaaddii maallaqa siitiin jette. Abdi ittiin baasne nuti bakka ina dhimma abdi ittiin baafne dhageeffadha sabboon ittiin baasne abdi ittiin baasne ay maali kun wonuti abdiin nachinaa jira hin sobu abdiin ammoo dhageeffadha abdiin kalaas Ahmadi rakkoo qabu Ahmadi rakkoo qabu namni dubbii qabu Ahmadi. Dhageeffadha. Aboo namichi Ahmad jedhanii kun sabboona dhagee. Abdii kiyya galatoo abdii kiyya ulfaadhu. Dhagee abdii kiyya si galatoomfadha. Namni dhagee mee obsi Ahmad obsi Ahmad ati arsii tanarra rakkoo qabda akka ati arsii tana dha'u jirtu argeen jiranii dhaabbadhu mee. Obsi abdii jirullee dhageeffadhu. Miciyyoo tana dhugumaan biyya alaa oofuudhaaf takka Dubaay takka Qatar takka Suudii takka Kanaadaa takka Ameerikaa oofuudhaaf viizaa baaftaniif baasaboora baaftaniif galatooma. Biyyi san eessa biyyi oofuu deemtan san Dubaay moo eessa oofuu deemtan naa himime. Ina dhageeffadhu tokko farratti.
warra mariisifnee hayyaa mahabbaan hun jedhan tokkof irratti baasboora akka baafattuu jennee hayyeen hun jedhan waan baasboora namoonni birrii ergisii erganii billee jechuudha sagalee eega baasboora baasanii booda biyya laalanii oofan garuu biyyuma arbaa deemuudha wayi su'uudii galatooma ulfaadha beekamu abdii dubbina sii dabar akkana akkamiin gargaaru barbaadna yoo asan qarqaara abdii bakka kanatti daabika bakka kanatti okay ni gargaarra lagee ni gargaarra laal amma kiyya obsi amma kiyya obsi mee dubbi balleessi amma kiyya dubbi balleessi argeeti qooyaa dubbadhu Abbas ubaa garaa kan koo keessa jiru abdii baafadhu Facebook irratti micayyoo tanaan jechuu Facebook irratti dal TikTok irratti follow si godhe follow back jiunaan deebisne abdii si jaaladha ammaa miti durraa si jaaladha follow naa deebisuu baatte I don't care dhimma irraan qabu Oromoo miliyoona 60 keessaa naa deebisuu fi naa deebisuu dhabuu kan keetiif an bakkan qabu sanirraa ammoo aariillee hin qabu naallee hin deebisee rakkoo qabu follow si godhe durrii si godhe hin sodaatin jala koo achirratti laal kana nuurin sodaachisu garuu awwan teechuu barbaadu mucayyoo tana Facebook irratti gaafa fiddee Facebook irratti argu baga nagaan dhuftee dumaashii teenyaa ebaluu saayiba kan kee saniin akkam jettaanii maal jettaanii jennaan umrii kan kee umrii irraa keessa rabbiin naa godhu jedhaan malee waa takka hin jedhu jattiin jechuudha. Ayyee. Abdi wani Ahmad sani kiti sani basin ani kan kiti sani basin barbaadu Ahmad dapat wani sani amali yoo fedhe isi haasa gurbani maala dura dhaabbatti waxata generation wallahi waxata generation dhaloonni ammaa kun dhaloota duubatti haba abdiitu gaafate dhaamsi kan kee dhaamsi akkana akka jedhani umri irraa keessaa qofa naa jiraadhu jette Akan. isheen eenyuun jette waan biraatirraa barbaadeettani abdiin hin jenne uffannaa sanillee kabitatee dhufe isheedha keessatti illee bite isheedha dhiirri keenya qaaliidha waan guddaa qabdiidhaan kanuma dheen maal fiddimaa watata jenereeshinii dhaloota duubatti hafa osoo hin taane akkanatti yoo amansiifne akkanatti walii galle bareedaadha jedhee kunoo sabboonaallee kanoo jedheenan abdi Waan biraan jenneen mi? Facebook irratti si arge jecha ati jetteen san hundayyuu fuudhee kun asirra geesse. Caalaan caalaan si cinaa jiru kun no way bro an eessatti gamtuu eessatti nam tokko gateen yaa jarana ani yaanni gurbaa kanaa naatee jira ani yaanni abdii culullee naatee jira duraanillee lolu duraanillee aaro mucaan kun yoo dhugaa dubbachaa jiraate yaanni isaa kun naatee afaanitti qabina mee dhiisaa gurbaan kun yaada kanaa fixatu dhuguma baanaa jira taate ni kakaatamaasis miidiyaa dirre dubbataa jira waan dubbatu jiru mallee michiyyoo mucaan jaalanne wal fuudhuufis hin dhufne heerumaafis hin dhufne carraa biyya alaa kana viizaa baafattee deemuuf dhuftee je dhagaa yoo dhuguma miciyyoon san viizaa baafachuuf finfinnee dheeyte haadhaaf ebballeen hayyamanii miciyyoon harka qalleeyyiidha if jijjiiruu deemtii je yoo dhuguma akkasii if jijjiiruu deemte nulleen gargaarree akka isiin biyya arabaa san deemtu goona dhagaa asirratti afaan gaafadhe jaalibsa jecha ati amma murtee amma jechaa jirtu kana keessa si gaafadhe jaalabdi Anamoo. no jaalibsa abdi ati fooluu na deebisi ibsa jaalibsa I think wanni ati amma jechuu deemtu fakkeenyaaf amma miyyoon tan dhugaadha sadarkaa kanarra jeggeettee jirti haganatti baasnee bishaanitti illee deemini qurxummillee hin nyaatini haalli karaa sanaan jiru gaarii miti asiin hiree uumnaaf jedhani maatii wajjin mari'atanii ol fidanii jirani kana booda immoo waan kara isiin itti deemtuu fi waan isiif barbaachisu gochuu irratti gargaaruu hin dandeessanii jedheera. Kana booddee yookaan abdii wajjin yookaan nama biraatiin adeemsa kana keessa gatiin haa kaffaltan jettee
osoo mucayyoon tuni nama wayii tokko wajji wal jaalatte yookiin oduu abdii wajji wal jaalatte wal fuudhani hammeenya qaba jechuun harargee ni xiqqeessa jechuun kabajaa uummanni keenya waliif qabu inni hir'isa oduma ta'e fakkeenyaaf jechuun jarri kun Taatu galatoome abdii oromummaa galatoome hin ulfeessu akkii nuti dubbanne bakka tana bakkummaa nuti duraanuu dhaabbannee lollu jirru dubbachuu jirru hin ulfeessu akka jenne osoo miyyoo tana abdii bira fidee abdiin uffatatti naa biti abdii mana kee naa kaayi mana kee haa naa bultu mana keeti haa naa ciiftu nyaattee haa dhuydu hin jenneen maatirraa ni haa godhatee akkuma maayikii sanitti ibsaa fi maayikii wal fuudhanitti kabajaan osoonii fi somaalee sanii fuudhanii bira fiduun taane warra maatii galchanii maatirraa ni haa godhatanii akkasitti zargii baasanii fuudhuudhaan jenne malee akkanumatti intala takka qaxiidhu akkuma intala nama kan ittisuu sirna guutuun heerumuu qabdii sochii fuula jaanii abbaan abdii kan nuti dubbachaa jirru kanaa bara. I am sure that jechuun abdiin nama namni baay'een beeku ijoolleen wannan itti amanu tokko akka amma jedhamu kanatti haala gatii nama tokko gadi buusuu danda'u kabajaa isii hir'isuu danda'u osoo jaalattee fuudhuu deemte oromummaa wanti si garuu qabu oromummaa lal oromummaa si gargaara jalqaballee uummata kanaan jedhanii jira lal fakkeenyaaf intalli tun tajaalatte mucaan baale ta'uu danda'a baale godina mataa ofii dandeesse qabdiimi akkasimi jaalibsa godina mataa ofii dandeenye qabna bara Oromiyaa kutaa kudha tokko Baale godina qabaatee dhiiftee baale guutuu sun talafuudha waa intalaatti raasaa jirra sare waa'ee intalaa irratti sabboon akkuma jalqaba siniin jedhe intalli michama kana yoom argaa abjuudhaan argaatiniin ture abjuudhaan qaamni kun hundi daakkamee harkeen beekame harkeen amma jaanii kana nurraa jaanii yaa kii qaalichi kun himaraate moo kamisa Nala dubban. Ika. Ai. Akam dubban mal. Intalli dhageeffat. Mucaan caala saahiba kooti caala qaalii kooti si jaaladha na kabaja si beeka miti wal beeynami laal. Dhageeffat obboleetti kooti soo taate intalli fakkeenyaaf intala shamaraa takkarraa bakka bu'ee lakki intalli tuni bakka na buutii. Godina koo bakka buuti naannoo koo bakka buuti jedhee isirraa dubbachuun duratteen isiin tuni eega dhalatte ta'a godina kamiiti. Kaadiyaa ta'uu dandeessi, kampaataa ta'uu dandeessi. Yookaan immoo sabaa sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu guutumaan guutuutti yaadachuu dandeessi bara. Dhalattuu naannoo keetii godina keetii taatee jechuudha. Garuu ta'amma dhuftee ta'amma jaalibsaan of duuba kaate tuni mucaa keenya baale bareeda isinillee yoo amma jaalibsaa nyaan qabaa dhaabbata qabaa mul'ata qabaa jedhee achi siqee dhaabbatee mul'ata isaatiif dhaabbate isaa